Ashama harka kuni kabajamtoota daawwattoota Oromoo Multimedia Production bakka jirtanitti salaamanna fayyisii bira goosiin jecha arraan tanaga osoo deemu jirru ufna kumas ganda Hacaaluu Hundeessaa jaamu mana Muntaa Jamal takkam. Tanaaf waa'ee Oromoo Multimedia jalqabarraa kaasee haga dhumaa nama nu waliin jiru Muntaa Jamal mee waa'ee Oromoo Multimedia irraa takka takka kan gaafannu ta'a achumaanuu isii hojii wal bartanii maqaasii andileen himeetiin jira ni himta mokkee maqaa keeti. Ni hime. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagana gan noedan galatoomaan isin jaama kan kiyyalee Muntaa Jamalin jaama. Maqaan kiyya Jaafar Toofiq jaama jiraata ganda Hacaaluu Hundeessaati. Egaa Muntaa Jamal jechuun jalqaba gaafa Oromoo Multimedia hundeessinarraa kaasee haga amma nama nu waliin jirudha. Tattaaffii guddaa nuti goonu keessatti nama lafee dugdaa ta'uudhaan jajjabeessaa ilaa hanga nuti sadarkaa kanaan geenyu ilaa hanga irratti nama nu waliin jiru mee jalqaba gaafa Oromoo Multimedia hundeessinurraa haastee nu wajjin jirta mee waan nu mudatee fi kana kanaatillee gaaddu ni beekte jetti yaada takka takka meerraa nuuf himu. Oromoo Multimedia gaafa jalqabdan san akkuma waan wooma xiqqoo takka fakkaatee eegalame isinis hedduu amileen teessaniif fedhiin teessanilleen fuuldura deemuu keessaniif kaayyoo guddaa waan qabdaniif jecha galma gahuu barbaadan san geessanii jirtanii kana caalallee itti fufaan ja'a. Waan takka namni gaafa karaa tokko deemuu eegalu gufuun numa jirti. Wanni mudatus numa jira rakkaniinis numa jira. Waa hunda san keessa dabartanii amma isteeppii bareedaarra geessanii jirtan. Xumurallee ta'uu baatu isteeppii jalqabaa akka gaariitti mul'ata waan qabuun as baatanii jirtan jechuudha. Kanaafuu waan abdii guddaa namaa horu kana caalaa ammas guddistanitti deemtan jeetiin abdii qaba. Anilleen isin boodaan waan jira gizee hundaan ga wajjin jirutti akkuma duraanitti isin bira jira waan isin mudataa duratan hunda dabarsanii jirtan. Oromoo Multimediyaan jalqabarraa hanga ammattis daawwachuunis ta'ee yaada garagaraa hanga dandeenyuun yaada garagaraa gumaachuudhaan illee taate yaadaanis isinuma hojii irraa hanga ammatti taabileetii fi silkii Samsung tanaa waraabaa turtanii akkasumallee ta'ee qophiin teessan qophii bareedu dhiyeessaa turtanii amma garuu kun kaameeraa dijitaalaa kan ogguun argo hedduu akka gara fuuldura deemaa jirtan turan mul'atee gammachuun natti dhagaameef sun barbaada jarrumaana. Kanaafuu daawwattoota keenya dhageessanii jettan jetti yaada mee yaada dabalataa asirratti yoo qabdu. Yaada dabalataa wanni sirraa qabu waan hin jiru akka gaariirra jirtan hangaarraa hojjetan keessa isinirra rakkinni gama keessaniin hin jiru. Rakkina meeshaa malee. Rakkina meeshaa qabdan. Rakkina meeshaa waan isin guutamuu qabu waan diraamaa keessan kana hojii keessan kana karaa fuulduraa guddisu. Dhabasanii rakkina saniiti malee wanni isinirra hanqatan jiru wanni isin akka gaarii deemu jirtanii kanammoo nuti manni Oromoodha diraamaa afaan Oromoo kana gartee ijoollee xiqqoo lafaa ol kaatu kana duuba dhaabbannee mee waan isin barbaachisu isinii guunnee kan ispoonsara isinii godhu barbaadu isinii godhee akka isin guddisnuudha nurra jira malee amma isinirra waan kana isinirraa irratee jee waan isinirraa himu qabu. Uummanni keenya hedduu waan akka rakkootti wanni ijoorraa dhiyeessuu danda'urraa like, share, subscribe da wal biran dhaabbatan akka waan fakkeenyaaf yoon viidiyoo garagaraatu numa banna viidiyoo Oromoo Multimedia bannee yoo like takka yoo subscribe yoo goone keessaa baane subscribein nama subscribe godhuuf itti lakkooytu nama immoo subscribe godhamuuf san ni fayyaddi waan ta'eef uummata Oromoo hedduu jira ka social media fayyadamu fakkeenyaaf amma kiyyatti YouTube lamaan qaba YouTube lamaan inuu seenetti subscribe sinii godhee lamaan inuu isinii daawwadha hanga danda'utti jechuudha. Maaliif waan namni tokko waan gumaachuu danda'uun yoo wal bira dhaabbatu taate wal jajjabeessurraa jitu osoo akkas godhanii waan kana osoo sirreessine subscribe wal bira dhaabbachuu kana aadaa akkasii qabnu. Gama keenyatti hafa gama uummata laaluudhaanis haa ta'u namni keenya amma irra guddaa uummanni keenya amma malee duraan kan baate haa guddisaa ture si galte share godhuus like godhuus subscribe kan nuuf hin beeknu. Subscribe tokkoon si kanni maal akka harkattu namni keenya hin beeku. Kanaafuu kan nuti irra wal guddisuu qabnu share godhuu, like godhuu, subscribe godhuu fi ilaaluu fi kana jajjabeessuun isiniif nuti malee isin waan hojiin teessan akka amma ganaa
ijoollummaadhaan amma eegaltan kana fuula dura artii kana eessa akka geessaniif afaan oromoo karaa akka guddistanii fi diraamaan adda addaanis koomiidiidhaanis karaa hundaanuu kabaratti yaalii godhaa jirtan. Mee diraamaan kun bu'aan isaa maali jettee yaadame? Diraamaa jechuun ogummaa ibsinu waan hawaasa keessa jiru bifa artiitiin gabbaasu jechuudha. Waan dhugaa hawaasa keessa jiru tokko bifa artiitiin gidee gabbaaftee rakkoo mana tokko jirtu rakkoo mana kaanis jirtu rakkoo mana garagaraa rakkoo garagaraa jira. Rakkoo mana garagaraa jirtu kan immoo namoonni bifa artiitiin gidee gabbaasan namuu waan san keessatti itti hawwatu jechuudha. Diraamummaanoo wanni akkanaa kunis ni jirti yaamee barumsa irraa bifa irraa fudhatamuu danda'amuun waan akkasii dabarsuu diraamaan akkasii ilaalamu. Kanaafuu wanni nurraa eegamu nuti uummanni isin guddisuudha. Isin cinaa dhaabbachuudha waan dandeenyuun waan takka yoo godhuu dadhabe namuu YouTube moobaayilii isaa irratti banee ilaaluu ni danda'a. Waan san laayikii godhuun maatii isaaf. Kanaafuu nuti nu miidhu isin ammoo isin guddisa. Kana wanni nuti godhuu qabnu manni Oromoos kana godhuu qaba. Kanarratti haa wal jajjabeessinuu artii isin qofa irratti osoo hin ta'in walleedhaanis haa ta'u diraamaadhaanis koomiidiidhaanis wal guddisuu qabna waan uummanni hambaa torbaan tokkotti hangam takka akka waliif laayikii fi sheer walii godhu ni argina. Keenya garuu uummata Oromoo biratti xiqqisha wanni kun gabbu'aadha. Wanni kun uummanni keenya sirreessuu qaba. Karaa biraatiin isin ammoo jabaadhaatti ufaan isiniin jaa hangaan lubbuun jirutti isin wajjin jira. Akka dandeenyu nuti hundi isin bira jirra jajjabaadhaa isiniin jenna amma kaameraa illee bitattanii gara fuulduratti malee duuba akka hin deemne abdiin qaba isiniin jaa galatoomaa. Ayyoontis guddaa galatoomii isin jecha jalqaba Oromoo miidiyaa gaafa jedhamu silkii yookaan iPaadhaan waraabbii kan eegalee garuu har'a sadarkaa isinirra dabree kaameraa 6D Mark II jedhamu bitachuudhaan gammoojjiitti bifa haaraan seenuu deema. Mee kanarratti maaltu dhaga'ame? Hedduun gammade. Akka yoon an godhuu dadhabellee akka waan bikki takka hin jiru yaadni kiyya silaayin godhee waan jechaa yaadaa ture san silaayin an kana silaa wanni kun guutame jechuu ture san akka waan ani bitee guutee takkatti natti dhaga'ame hedduun gammadee gammachuuma sana har'a kan isin hojii qooddachuudhaaf akkaan hangam takka akkaan gammade isin garsiisuuf akka gara mana kiyyaa dhuftanii asitti sagantaa tana wajjin gaggeessu kaniin barbaadeefillee gammachuuma kanarraa ka'eeti. Ashama harka fuunee kabajamtoota Oromoo miidiyaa duraan dursa salaamanni keenya bakka jettan haa qabsin jecha kan daawwataa jirtan sagantaa eebba kaameraa keenyaati asumaan kombiraan ja'atin jecha akkasumatti kan itti aantu miseensota Oromoo miidiyaa asitti argamanii egaa miseensonni Oromoo miidiyaa ijoolleen asitti argamtan hundi isaanii warreen shooroo guddaa ta'an Oromoo miidiyaa kana warreen asin gahan warra duuda lafee duudaa Oromoo miidiyaa kan ta'anidha hundi isaanii asumaan guddaa galatomaa jechaa itti aansibse. Huda Abdusalaam nan jaani. Huda Abdusalaam. Hanan Abdusalaam hin jaamu. Ayyaan Abdusalaam hin jaamu. Ayyaan Abdusalaam. Anillee Muntahaa Jamaal hin jaama. Haadha lakkuu tanaati. Maashaallah. Hedduu namatti toltan. Egaa isin Oromoo miidiyaa shoora guddaa ta'uutanii Oromoo miidiyaan kun akka as gahu hedduu akka haalaan shoora guddaa ta'uutanii keessattuu atifaan waan hin jedhee hin qabu. Oromoo miidiyaan si jechuun danda'a haraa gabaabatti. Galatooma. Sani eegaatis akkasuma ijoollee tantee Oromoo miidiyaaf kannitee Oromoo miidiyaan kun akka guuttatu. Asin godhu keetiif guddaa galatoomii maqaa Oromoo miidiyaatiin si galateeffadha jechuun barbaada. Isinillee galatooma. Egaa daawwattoota keenya ijoollee lakkuulee kana amma xiqqoo dabaafadhina fakkaatti mee asumaan mee gaaffii takka takka isaan gaafannaa. Ayyaan Oromoo miidiyaa irratti hedduu shoora guddaa taphattee diraamaa dalaguudhaan osoo viidiyoo waraabuu jirtanii mudannoo si mudatee jiraate daawwattoota keenya asumaan. Mudannoon na mudattee diraamaa kalakkuu daleennisan. Achirratti mudannoon na mudattee jirti. Kanaaf haanaan adda baasu bal'aalenni. Kaa daleennisan. Kaa hojii daleennisan. Hedduu bareedaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa Oromoo miidiyaa ijoollee kana qabdi. Ijoollee akkatti nama bohorsitan qabdi. Isin bohoruu keessan akkatti bohorsan abdii qaba. Mee gamatti aanu dabarra. Mee Hanaan. Diraamaa hagammaa daleete keessaa akka malee kasii gammachiisu kan hedduu itti si gaddisiisu lamaan kana daawwattoota keenyaaf nuuf. Diraamaa Abdii jaamu. Kan inni itti gadde immoo isin daleete jaalallee ijji. Isaan nabeedaa santu na gaddisiiseen. Kan inni itti gammade immoo Abjuu. Ikkeetti si gaddisiisan
Himuu dandeessa. Bakka isin kabalaan dho'iteen na gaddisiise. Eenyu kabala? Isiitu jaalallee kabalee bakka itti wal lolan. Hedduu si gaddisiise. Bakka sanatti hedduu na gaddisiise. Hedduu bareedaadha. Keessatti mee osoo diraamaa dalaguu jirtanii kan ba'uutaatti wallaaltee bakka si rabbashee fa'aa jiraate. Meeshaan daawwattoota kan ibsu. Kana rabbashee abjuudha. Mee bakka kam si rabbashee? Bakka inni dhufee naan lolee sana. Nuun lolee wal fakkaannaa minaafisiin. Bakka sana na gaddisiise. Mee achi asitti jechuun maal akkam jettanii wal loltan waan irratti wal loltan? Ana wal fakkaannami nama biraa wajjin arkiisii anuma se'u. Bakka sanatti na gaddisiisee jira. Achirra wal lolee naaf hin lolle. Bakka guddaa akka geenyu barbaada. Kanarra qacaala jechuudha. Dhaamsan Oromoo Multiimiidiyaa fi namoota isaan dhiyeessan fakkeenyaaf qophii maal gaafachuu barbaadan jettu akka ture qophii san irratti xiqqoo an eegaa oolu dadhabeen firraa dhiise namoota eenyu nama natti heddummaatanii jiran namoonni namoota garaagaraa maal haa gaafatamuu namoonni jaan kun namni maal haa gaafatamuu jiru hedduudha ammoo san keessaa dhiyaate nama muraasa kun akka hanqina isaaniitti fudhachuu qaban namoonni immoo maal isin haa gaafatamu jaamee gaafiin isin dhiyaattes konnekshinii adda addaatis akka isin rakkisee amma namootan qunnamee jira dawwalee akkamittiin dhiyaatiin namoota jenneen konnekshinaan rakkisee nama jeefaa jira konnekshinii hanga dandeessanii sirreeffattanii isinis gaafii isin gaafatamteef yeroodhaan osoo deebisaa warra Oromoo Multiimiidiyaa kanaaf ergitan gaariidha warri Oromoo Multiimiidiyaatis namoota maal gaafatamanii qofa achirratti poost godhamee osoo nama kaan jalaan dhiyeessin osoo nutti heddummeessuu baattanii dura ka jalaa akkasii nu dhiyeessaa osoo deemtanii bareedaa isiniin jennaa. Itti jabaadhaa isiniin jennaa. Fuuldurri keessan Oromoo Multiimiidiyaa haa ta'u. Isinillee nu kabajanii waan dhuftaniif hedduu galatoomaa. Hanqa dandeenyu nuti hundi isin bira jirra yeroo fuulduratti malee hedduu akka hin deemne abdiin qaba isin jaa galatoomaa. Ayyaatilee nafa laaqan gootee bakka kaameraatiif jettee mana kootiin waamtee du'aayi nu godhufatiif guddaa galchuuf isin jecha mee guutaa akka bara nu sun jenneessa. Ayyee ni eebisna qaceellatti eebisna. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أبو غايسينيس أما هنغن الرجيسني كانت على ربي سنافاته كانت على ربي سنافاته أكن نخوجني نقدستني أتشخاتني كيلومتر دلا كانت دفتني نبرة دفتن كانتي بكيسي يادن هند ربنا كان موقف قوات ما ليس ناقص يا دا مراد خيسن سناقوت تاين الرار جتنا متتنج على ربي هريتي سناقرسيسو هريتي سنبكا جو بربادن جيسني عمري ولي نوخني فيا نوخني ربين غويا برا غمچو براتنا كل ندي بس ربي نواغدو بيتين يلي ربنا كان نواغدو آلي تاني خدو كبل ربي نوافيسو قيد أمل ربي نواهيهو خفقات اللي ربي نواديسو حركات اللي ربي ركو راباسو ربي ندن داغايا كما يادا مرادا خينا نموخا غرا خينا خيسا وان يان هندا نوتو بيخا وان نتني ماتي واربي تيمتا نموني قبداني نمو هندا يادا مرادا ساربي أقوتو آلي تاني تا غما آخران راديم تلي عدا أبا خينا اللي وتي ماتي فرا خينا متا محمدون دومتا سلام هندا ربي رب متا أقودو سدتن جنتا ربي آخانو في نتلي ربي نواقا جلچو حراسر ربي نواقا جلچو دنيا في دين ربي نواجه بيسو تنمو إنك بيك سبر ربك Hojjetu daawwattoota hayya sagantaan eebaa akkana fakkaatti isinillee waan daawwattaniif galatoomaa isin jecha torban gaarii isin haa ta'u.